Jijjiirraa maallaqaa akkuma beekamu karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee baankota immoo qaqqadareen qabadhee dhufaa jechuudha. Akkuma dura dubbadhe jechaadha. Guyyaa har'aa immoo baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa baankii Dashaniinaan biyyoota 7 qabadhee dhufe. Akkuma jedhe immoo baankii qajareen guyyaa har'aa baankii Hawaashiin immoo biyyoota 6 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe karaa itoo bilaak maarkeetti guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankota keessaa baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo sin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon kun immoo maaliif namoota hundayyuu hin fayyadu jedhee kana guyyaa guyyaadhaan qabadhee dhufaa jechuudha. Maaliif keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jedhee yaadatananii jechuudha. Daldalaadhaan keessattuu karaa itoo bilaak maarkeettiin daldalaadhaan har'aa meeqanoolee hin dabale moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kee keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Dabales dabaleen jedha yoo qannases immoo qannase jedhee ilaale tana irra deddeebi'ee ilaale tanan dubbadha waan ta'eef salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Viidiyoon kun immoo baay'ee dheeraa miti jechuudha. Yookaan baay'ate daqiiqaa 10 yookaan daqiiqaa 10 fi sekeendii 30 jechuudha. Walakkaa jechuudha. Kana malee yeroo baay'ee yookaan daqiiqaa baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Salphumatti daqiiqaa 10 isarraa kan hafe daqiiqaa 10 fi sekeendii 20 yookaan 40 jechuudha. Salphumatti gabaabduudha jechuudha. Egaa akkuma beekamu immoo harkaan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, paawundi sterlingii, yuuroo, Swiss firankii, koroonaa, turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii, yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa baankii Hawaashiin akkuma jedhe biyyoota 6 jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin immoo biyyoota 20 jechuudha. Salphumatti itoo bilaak maarkeetti guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Torbee kana keessa baay'ee dabalaa jira. Guyyaa har'aarree biyyoonni hunduu dabalanii jiru jechuudha. Dhugaa baay'ee samoona kana baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin baay'ee dabalaa jira. Akkasumas karaa baankiillee baankota keessaa baankii guddaan jechuudha. Akka Itoophiyaatti sharafannaa yookaan jijjiirannaa isa olaanaa baankii Hawaashii jechuudha. Baankii Hawaash baankota hunda caala baay'ee guddaadha. Itoo bilaak maarkeetii jechuun hin danda'ama jechuudha. Hangama waliin caalan itoo bilaak maarkeetii fi baankii Hawaash tokko jechuun hin danda'ama jechuudha. Keessattuu birriin Duubaay fi birriin Saawudiitiin garaagarummaa hin qabu jechuudha. Salphumatti baankii Hawaashii tokkoffaadha jechuudha. Jijjiirannaa yookaan maallaqaa doolaariitiin tokkoffaadha jechuudha. Taane baankii Dashanii jechuudha. Baankii Dashaniif keessattuu akkuma jedhe immoo baankii Hawaash baay'ee guddaadha jechuudha. Itoo bilaak maarkeetii jechuun hin danda'ama jechuudha. Baankii Hawaash baay'ee guddaadha jechuudha. Sharafannaa isaanii yookaan jijjiirannaa isaanii jechuudha. Egaa hamma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 67 fi saantiba 93 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Hawaashiin jechaadha birrii 100 fi birrii 42 fi saantiba 05 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 19 fi saantiba 92 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 4 fi saantiba 30 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 10 fi saantiba 05 Oomaan riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 37 fi saantiba 11
tokko. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 78. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankii Awaashiin birrii 43 fi saantiba 33. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalii tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 75. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalii karaa baankii Awaashiin birrii 42 fi saantiba 40. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 47 fi saantiba 32. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 45 fi saantiba 86. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 58. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 37 fi saantiba 02. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 23 fi saantiba 57. Akkasuma immoo Paawundi sterlingiin karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 90 fi saantiba 99. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 94 fi saantiba 47. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 66 fi saantiba 44. Kan itti aanu Swiss Fraankiidha. Swiss Fraankiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 53. Koroonaan tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 65. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 01. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 53. Yemen rihaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 70. Israa'el shekeliin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 51 fi saantiba 66. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 89. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 59 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Awaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo yookaan biraamoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Karaa itooblaakmaarket.com jecha guyyaadha guyyaatti yookaan sa'aatiitti garaagarummaa qabaa jechuudha. Guyyaatti yeroo 5 hayyuu jijjiiramuu danda'a. Utuma sana onlaayinii irra jiranuu yookaan hin dabalaa yookaan hin hir'isaa jechuudha. Akka baankii osoo hin taane itooblaakmaarketti sa'aatiitti garaagarummaa qabaa jechuudha. Akka baankii miti. Baankiin guyyaa 2 yookaan guyyaa 1 yookaan torbee tokkotti jijjiiramuu kan qayyaaramuu danda'a. Itooblaakmaarketti garuu guyyaatti yeroo 7-8 jijjiiramuu danda'a. Utuma isaan onlaayinii gubbaarra jiranii yookaan saantiba wayii hir'isaa yookaan saantiba wayii dabalaa jechuudha. Salphumatti itooblaakmaarkettiin dhaabbataa miti jechuudha. Kan biraamoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaan Beeruut jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf biriin Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beeruut yookaan Libneen irree biriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundii Beeruut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Akka birii Paakistaanii akka birii Yemeniitii jechuudha. Birii tokkitti Beeruutii yookaan Libneen birii tokkitti Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Baay'ee xiqqoo waan taateef sinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu aannan asirratti doolaarota 3 maqaadhee jira. Awustiraaliyaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Ameerikaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Sadan kana keessa isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Ani sadan kana maqaa dha'e malee kanneen ani maqaa hin dha'in baay'eetu jira doolaariin.
akkuma paawundiin baay'ee jiru doolaariin illee baay'eetu jira. Haa ta'u iyyuu malee isin doolaarota keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut keessattuu mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoophiyaa maarkeetti dooti koomii yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 67 fi saantiba 93 herreeggatu yookaan assaabbattu jechuudha. Doolaarri tokko kana waan ta'uuf jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Hawwaashii yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beeruut mana madaabii jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 42 fi saantiba 05 herreeggatu yookaan assaabbattu jechuudha. Doolaariin tokko kana waan ta'uuf karaa baankii Hawwaashinii jechaadha. Egaa salphumatti kana ta'a jechuudha. Warroonni Joordaanii Beeruut jirtan Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.